waa'ee eenyummaa namaa isa lammaffaa yookaan immoo dhaqna keenya baadiisa jedhanii isa walii wajjiniin ilaalaa irraa yeroo baay'ee eenyummaan kun eenyummaa nu ittiin of ibsuu yaalluudha. Eenyummaa nu ittiin of mul'isuu barbaannuudha. Sababii gurguddaa lama qaba. Tokko addunyaa nuyi keessa jirru kuni physical world waan ta'eef kan addunyaa kana galu physical body keenya waan ta'eef physically wajjin haasa'uun sirriidha waan ta'eefitu isaan of himuu yaalla. Namni lafa dhaqeetti adapt of godhuu irra lafa dhaqee aadeffatee akka lafa dhaqeetti jiraachuu irra kanaafuu biyya lafaa kana wajjiniinitu wal fakkaannee adeemuudhaaf waan yaalluuf dhaqna kana yookaan baadii keenya kana duwwaa akka taanetti ofii keenya yaanna. Ofiis akka itti akka nuu galuu barbaanna. Namootaafis akka ittiin ofii keenya namootattis akka itti ofii keenya himuu barbaanna. Kanaaf namni eenyu ati yoo nuun jedhanii maqaa abbaan keenyaaf haati keenya nuu himanitu himanna. Garuu yoo barbaanne maqaa sana fuunee maqaa biraatti jijjiiruu hin dandeenya nuyi. Maaliif maqaan suni eenyummaa keenyaa isa dhugaa waan hin taaneef sirriitti maqichi nu ibsuu waan hin dandeenyeefi namichi gammachuu ture amma immoo tola isaatti deebisuu wanta hin dandeenyeefi hin jiru na baay'een maqaa jijjiiraniiru. By the way adeemsuma karaa keessa maqaa gaarii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Nus ittiin of waamna, namoonnis ittiin of waamu waan ta'eef namooti maqaa negative impact jireenya isaanii irratti uumu namooti qabaatan jiraachuu danda'u baay'een isaanii. Maqaan suni jireenya keessan irratti dhiibbaa uuma ittiin of waamta waan ta'eef. Amma Abrahaamin yoo fudhattanii warri Islaamaas Abrahaamin beeku, Ibrahim jedhuuni warri Kiristiyaanaas Abrahaamin beeku. Abrahaam sana maqaasaa jijjiire uumaan gaaf tokko dhufe. Maaliif maqaan isaa suni eenyummaa isaa sana ibsuu waan dadhabeef. Maqaan inni jalqaba qabu abbaa nama tokko waan jedhu qaba ture. Garuu abbaa saba baay'ee, abbaa saba lakkoofsa hin qabne jedhiiti of waamidheen utuu inni mucaa tokko of jalaa hin qabaatin. Mucaa tokko yoo utuu inni hin dhalchine abbaa saba baay'ee jedhi of waamidheen. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Amantiin akka kana. Amantiin waan abdatanii hin ta'a jedhanii lakkaa'uudha. Waan hin argine akka waan arganiitti fudhachuudha amantii jechuun. Kanaaf wanta eenyummaa keenya isa sirrii himu sana dubbachuutu nurra jira. Maqaan keenya waan sana ibsuudhaaf yoo yaale gaariidha. Hin danda'u guutummaatti ibsuu. Yoo yaale yootti gaalche garuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee maqaa garuu negative impact isin irratti gochuu danda'u. Maqaa hiika gadhee qabu yoo qabdu ta'ee maqaa keessan kana please jijjiira. Callumadhanii abboonni keenya haadhonni keenya naannoodhaan sanyiidhaan namoota kanaan dura turaniin taatee yeroo sanaatiin yoo halkan ta'e maqaa isa fakkaatu yoo guyyaadha ta'e maqaa isa fakkaatu waan yeroo sana beekamee jiruun waan garagaraatiin nama waamu namooti waan ta'aniif nummoo conscious taanee aware taanee maqaa keenya irratti hojjennee maqaa keenya maqaa eenyummaa keenya isatti dhalanne sana ibsuudhaaf yaalutti of moggaasuun keenya baay'ee gaariidha. Amma gaa eenyummaa keenya yeroo jennu eenyummaa keenya isa dhaqna keenyaa kana duwwaa hafuura ta'uu keenya irraa hafuura eenyummaa hafuuraa qabaachuu keenya irraanfannee eenyummaa sammuudhaa maayindii qabaachuu keenya irraanfannee physical baadii keenya kana isa physical worldii kana tuquu danda'u haasaan addunyaa kanaa isa galuufii danda'u dhaqna keenya duwwaadhaan ofii keenya ibsuu yaalla. Inni kun egaa baay'ee limiit si godha. Si daangessa. Akkati poteenshaalii guutuu hin adeemne si godha. Akkati safara malee hin guddanne si godha. Akkati hin bal'anne, akkati hin dagaagne, akkati biyya lafaa hin guunne si godha. Naannoo ati jirtutti akka haftu, safara keessatti akka haftu, xinnaattee akka haftu, hojii bal'aa hojii guddaa akka hin hojjennetu si daangessa waan ta'eef
potentialii kee maximize gootee addunyaa kan hunduma isaa guuchiftee dhaloota har'aa biraanis geessee dhaloota bor dhufuuf jedhaniifis waan tokko keessee darbuudhaa fi baadii kee kanaan of tilmaamuu dhiisutu sirra jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf nan bareedaan yeroo jennu maal keetu bareeda? Maal keetiin ni bareedu? Funyaan kee, ija kee, fuula kee jechuudha. Isuma wanti nuyi himnu. Bareedinni sun gareedha? No, gadhee miti. Bareedinni sun baay'ee gaariidha, baay'ee barbaachisaadha. Garuu fuula kee duwwaadhaanitu ati gogaa fuula keetii fi akkaataatti fuulli kee taa'ee jiru sheeppii kee sanaanitu ofii kee himte jechuudha. Garuu nan bareedaan jechuun kee gaarii. Nan fokkisa yeroo ofiin jettu ni negatiifiidha. Nan fokkisa jechuun ammas fuula kee kana waan xinnoo kana ilaalteetu ofii kee moggaaftee jechuudha. Garuu ati bareedina guddaa isa keessaa qabdaa, ofii kee keessaa qabda. Maayindii qabdaati, spiriitii qabdaati. Baadiin kees immoo fuuluma kana duwwaa miti. Baadiin kees immoo fuuluma kana duwwaa miti. Baadiin kee guutummaan iyyuu isatti barbaaddu sana miti yoo ta'e, wayitii ati barbaaddu ol yoo ta'e, isa akkamittiin fiduu akka dandeessu walii wajjin haasofna yeroo biraa. Sheeppiitti of deebisuu hin dandeessa, karaatti of deebisuu hin dandeessa, wanti karaa keessaa bahe yoo jiraate. Garuu iddoodhuma xinnoo tokko ilaalteetu ati ofii kee ibsitee ani hin fokkisu jechuudha. Kanaaf isa duwwaa miti waan taateef ati isa maal akkati gootuun barbaada? Isa akkati negatiivii wanti si keessa jiru sanaa release akkati gootu, akkati gadhiiftu, akkati of keessaa baaftuun barbaada. Isa miti an akkati jettu. Lammataa waan kanaanii akka of hin waamne. Lammataa waan kanaanii akka of hin moggaafne. Namooti yeroo siin jeenisi akka accepting godhe, akka hin fudhanne. Eeyyee dhugumaan akka hin jenne. Of ilaallee duratti dhaabattee ilaaltee akkaataatti funyaan kee taa'e, akkaataatti iji kee taa'e, akkaataatti ilkaan kee jiru, akkaataatti fuulli kee jiru ilaaltee ani eeyyee nan fokkisattee akka approving goone. Fuula kee sana duwwaa miti waan ta'eefati. Akkaataa sana duwwaa waan hin taaneefi jireenyi kee guutummaan isaa ilaalamuutu irra jira. Eenyummaan kee hafuuraati, fooniati, sammuu yookaan maayindiidha waan taateefi sadan kanatti tokkummaatti si guutummaadhuma isaatu malee harki kee, miilli kee, fuulli kee, afaanni kee yookaan bu'aa dhanna kee keessaa tokko si ibsuu waan hin dandeenyeef. Ilaa ammayyuu yeroo jettu harka koo jetta malee ati harka kee miti. Amma konkolaataa koo akkuma jettu konkolaataa miti ati. Mana koo jetta miti amma mana miti ati. Horii koo yookaan qarshii koo, maallaqa koo, birrii koo jetta. Birrii miti ati, maallaqa miti ati. Kan kooti waan jettu qabda. Garuu akkuma sana harka koo, miilla koo, funyaan koo, ija koo, ilkaan koo jetta. Ilkaan miti ati, ilkaan keeti malee. Yookaan immoo baadii kee keessa isa xinnoo tokko malee wanta sana miti waan taateefati wanta sanaan of hin waamin jechuu kooti. Wanta sanaanii of hin waamin. Amma sanyii yoo fudhattan waa'ee sanyii yeroo kaafnu namni baay'een shaakii godha. Namni baay'een dhaga'uun barbaadu. Dhugaa dhaga'uun garuu gaariidha. Sanyii yeroo yaaddu ati amma sanyiin koo Oromoodhaani iddoo sana duwwaatti ni gad of deebisee achitti akkana Oromoon saba xinnoo jechuu koo miti. Oromoon saba guddaadha, saba baay'eedha. Garuu maa inni ani isa duwwaa miti an. Iniree addunyaa kana guutummaa ga'uu waan danda'utu ana keessa jira. Addunyaa kana guutummaa waan ga'uu danda'utu ana keessa jira. Addunyaa har'a jiru, addunyaa yeroo inni nama, okay? Namoota biliyoonii 8 addunyaa kanarra jiran duwwaa utuu immoo hin taane namoota kana booddee dhufuudhaaf jedhan, dhaloota kana booddee dhufuudhaaf jedhan, lafa an hin jirretti dhaloota kana booddee dhufuuf jedhan irratti akkamittiin an dhiibbaa qajeelaa fidaa, akkamittiin leegasiin koo itti fufaa, akkamittiin ani geggeessummaan koo itti fufaa, akkamitti hojiin gaarii an lafarratti dhiisee deemuu danda'u itti fufaa, namoota biliyoonii baay'eedhaan lakkaa'amanii akkamittan tajaajiluu danda'a. Dhalooti na dura darban itti gaafatamummaan qabu kan isaanii. Dhaloota na booddee tafanii dhaloota amma jiruuf dhaloota na booddee jiru hunduma isaaniif itti gaafatamaa waan ta'eef saba biyya lafaarra jiruu fi saba namoota biyya lafaarratti dhufuuf jedhan hundumaaf kanan kennameedhaan tajaajilli koo isaan hundumaatiif. Addummaan na keessa jiru isaan hundumaatiif, isaan hundumaa bira ga'uutu narra jira jechuudha. Kanaafani
biyya tokko duwwaa keessatti of ilaalee Itoophiyaa ofiin jechuun narra hin jiru. Itoophiyaa gararraadhaan yookaan immoo Oromoo ofiin jechuun narra hin jiru. Oromoo gararraadhaan yookaan immoo Afrikaa jechuun narra hin jiru. Afrikaa gararraadhaan yookaan immoo addunyaa har'aa kontinentii 7 jiru kana yookaan namoota biliyoonii 8 kana yoo jechuun nurra hin jiru. Isaanii ol isaan gararraadhaan mas maaliifi dhaloota nu booddee jiranis waan tuquu danda'u qabda waan taateef. Na hubattanii tureen yaada. Dhaloota isin booddee dhufuudhaaf jedhanis waan ga'u kitaabatti barreessitu dhaloota sana bira ga'uu danda'a. Viidiyoon ati keessu dhaloota sana bira ga'uu danda'a. Manni barumsaa ati keessu dhaloota ganaa dhufan bira ga'uu danda'a. Aayidiyaan tokko ati fiddu dhaloota sana bira ga'uu danda'a. Mammaaksi tokko ati mammaaktu dhaloota sana bira ga'uu danda'a. Sirni tokko ati establish gootu isaan bira ga'uu danda'a. Business aayidiyaan tokko ati fiddu kampanii ati dhaabdu tokko dhaloota sana bira ga'uu danda'a. You never know. Hin beektu akkasaa akkamittiin akka inni ta'u. Namooti xiyyaara hojjetan akkas taadhanii hin yaanne. Namooti kompiitara hojjetan akkas taadhanii hin yaanne. Lafa isaan hin jirretti guddate garuu. Lafa isaan hin jirretti namooti itti tajaajilaman baay'ate garuu. Lafa isaan hin jirretti spiidiin isaa, miidhaginni isaa, kwaalitiin isaa, faayidaan isaa baay'ate bal'ate garuu lafa isaan hin jirretti. Wanti xinnoon ati keessu lafa hin jirretti baay'ee guddata. Baay'ee dabala, baay'ee caala waan ta'eef ati sanyii kee duwwaa keessatti of ilaaltee sanyii kee duwwaadhaan identify of gootee an sanyii koo kana an jettee lafa of kaa'uun gaarii miti. Daangaa kee golee afaan hundumaatti bal'isi warra har'a hin jirreefis ruumii qabaadhu isaan tajaajiluudhaaf. Ruumii qabaadhu isaan tajaajiluudhaaf. Baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ani badhaadhaadhaa ani hiyyeessa yeroo jettu maaliin maateriyaaliidhaan jechuudha. Maateriyaaliidhaan of tilmaamtee horiidhaan maallaqaan of lakkoofteetu ani sooressaa ani immoo hiyyeessaa itti. Ani sooressaan positive impactiidha. Baay'ee ofiin jedhaas namooti horii baay'ee qabaachuu barbaadanii hamma qabaachuu barbaadaniyyuu lafa keessanii horii hamma sana akka qabdanitti amanaa. Horii hamma sana akka qabdanitti fiilii godhaa. Horii hamma sana yoo qabaatte gammachuun akkamii yookaan miirri akkamii akka sitti dhaga'amu hundumaa wajjin yoo goote satattadheetu saabkaansheesii kee keessa galaa. Saabkaansheesiin kee immoo isa erga proogiraam godhatee booddee isa deebisee sii fida. Sababiin ati sooressa hin taaneef hin jiru jechuudha. Namooti addunyaa keenyarraa sooroman hundumaa kan sooromse haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii utuu hin taane, bizinesa utuu hin taane, bizinesa isaan uuman utuu hin taane, mootummaa isaanii jala jiran utuu hin taane, biyya isaan keessa jiran utuu hin taane, namoota addunyaa keenyarraa sooromanii jiran hundumaa kan sooromse sammuu isaaniiti. Akkaataa isaaniitti yaadan, akkaataa isaaniitti ilaalanidha. Mana barumsaa isaan naqan miti. Ollaa isaan keessatti guddatan miti. Mana isaan keessatti guddatan miti. Biliyeeneroonni har'a addunyaa keenyarra jiranii self-made biliyeenersiidha. Ofii isaaniitii biliyeenerii warra of godhan malee warra namarraa dhaalan warra namni biraa gargaare biliyeenerii isaan godhe miti. Miliyeeneroonni har'a jiranii harki 90 isaanii self-made millionaires ofii isaaniiti warra miliyeenerii of godhe abbootarraa haadhotarraa namootarraa utuun dhaalin lootarii wayii utuun mo'in ofii isaaniiti hojjetanii yeroo siin jedhu sammuu isaanii akka inni itti yaadu namni by the way hard workerin millionerii ta'e hin jiru hard workerin billionerii ta'e hin jiru. Jabaattee halkanii guyyaa dhamaatee hojjechuudhaan sooromuu hin dandeessu. Isa yeroo biraa sooromuu hin dandeessu. Kanatti ittiin sooromtu jalqaba horii sooromtatu hin taane sammuu sooromta. Sammuu keetu an miliyeeneriidhaa jedhee yaada. Sammuu keetu an biliyeeneriidhaa jedheetu yaada. Sammuun kee waan yaadu sanatu fida. Kanaaf akka miliyeeneriitti yaadda akka biliyeeneriitti yaadda. Isa booddee inni kampanii uuma waan horii fiduu danda'u. Hojii uuma, siistemii uuma waan horii sana fiduu danda'u. Uuma malee erga horiin dhufee lakkaaftee harka kee keessa erga galee booddee miliyeenerii ofiin jette miti. Kanaaf badhaadhaan ofiin jedhusi ani hiyyeessan ofiin jedhusi waan nama kanaa hojjeteefatu hin taane waan sammuun keessii hojjeteedha. Sammuu kee immoo garuu namootatu proogiraam godhe. Abbaa keetu, haadha keetu, obboleessa keetu, obboleettii keetu, adaada keetu, wasiila keetu, mana barumsaa keetu, mana amantii keetu, naannoo keetu, ollaa keetu, biyya keetu akka ittiin akkati yaaddu si godhani. Akkati itti yaaddu immoo waan atamma taatee jirtu si godhe jechuudha. Kanaaf waan kana jijjiiruu yoo barbaadde akkatti yaaddu jijjiiruudha.
akkatti yaaddu jijjiiruudha. Waan ta'uu barbaaddu sana saabkaanshaasii keetti amma deddeebitee itti erguudha. Akka sanatti miira sana qabaachuudha. Akka sanatti amanuudha. Akka waan ta'e itti fudhachuudha. Isa booddee ta'eetu argitaa jechuudha. Kanaaf amma gaa horiin miti jechuudha walumaa galatti. Horii miti. Kanaaf horiin siin dhufee maqaa sitti kennuu hin danda'u walumaa galatti. Horiin dhufee eenyummaa kee himuu hin danda'u. Horiin dhufuutu irra jira. Beekamaadha inni. Horiin si barbaachisa. Beekamaadha inni. Kaarensiin biyya lafaa kanaa horiidha waan ta'eef. Addunyaan keessa jiru horiidhaan socho'aa waan ta'eef inni beekamaadha inni si barbaachisa. Garuu isa gararraadhaati. Horii amma of harkaa qabdu gararraadha. Iyyeessa yoo hin jette immoo inni negatiiviidha. Inni immoo jireenya kee miidha. Jireenya namoota karaa kee tajaajilamuun irra jiran hundumaa miidha. Miidhamuun kee waan xinnoo sitti hin fakkaatin. Qabamtee hafuun kee, hidhamtee hafuun kee salphaa sitti hin fakkaatin. Waanuma si duwwaa miidhee sitti hin fakkaatin. Namoota si dudduuba jiran baay'ee isaanii miidha waan ta'eef urgufattee ka'uutu sirra jira. Kanaaf ati iyyumaanii ofii kee hin waamini yookaan inni si ibsuu hin danda'u. Inni si ibsuu hin danda'u. Namoonni an baradheera hin baranne jedhaniitummoo of mul'isu ammas of himu. Inni kunis eenyummaa kee miti. Inni kunis eenyummaa kee miti. Kanas bal'inaan gara dudduubaatti nan kaasaa. Isa kanaan ammas of hin waamin. Mana barumsaa dhattee keessa turteen kutaa umurii waggaa 7 dhattee itti galtee umurii waggaa 22 fixxee keessaa waan baate sanaan of course irratti investii gooteetta. Achi dhattee waan baay'ee baratteetta. Baay'ee gaariidha inni barnooti gaariidha. Karikuulamiin baay'een fooyya'uutu irra jira. Mana barumsaatti namni waan hin barbaachifne baay'ee bara. Waan isa barbaachisu baay'ee mootummaa barin ba'a. Waan isa barbaachisu jireenyaaf hojii jireenyatti appilaay gochuu waan irra jiru baay'ee isaa mootummaa barin ba'a. Inni karikuulamiin addunyaadhuma guutummaa jijjiiramuutu irra jira. Haa ta'uyyuu malee garuu isaan miti ammas wantati waamamtu. Inni ammas wanti inni gaariin sirratti fidu jira. Garuu eenyummaa isa dhalatte sana daangessee yoon baranne ta'e akka ati hin baane si gochuu hin danda'u. Akka ati hin baane si gochuu hin danda'u. Yoo baratte immoo gaariidha. Yoo barachuu baattes wanti inni waan si barbaachisu keessaa wanti sitti hanqate hin jiru. Waan si barbaachisu keessaa wanti ati ganaa argattu hin jiru. Waan si barbaachisu keessaa wanti ati ganaa qabaattu hin jiru. Hundumti isaa si keessa nam'eetu jira. Potenshaaliin barbaachisu, risoorsiin barbaachisu, hundumtuu si keessa nam'ee jira. Gaafa ati kaatu balbaloonni si duratti banamaniitu ofuma isaaniitii argaa deemtaati. Waan argitee hin beekne argaa, waan dhagaa hin beekne dhagaa, waan fiilii gootee hin beekne fiilii godhaa, waan jiraattee hin beekne jiraataa, waan taatee hin beekne ta'aatu adeemtaati. Ofuma isaatii wantichi garatti si fuudhee adeemu beeka. Geggeessaa keeti waan ta'eef inni. Geggeessaa keeti waan ta'eef garatti si fuudhee adeemu waan beekuufi eenyummaa keessaa foonii qaama kee kanaan baadii kee kana laaltee akka ofii kee identifaayi hin goone si gorsuudha jedheetan. Isa dhumaa irratti wanti ni amma irratti xumuruu barbaadu umuriin keenya kan dhanna keenyaa kun baay'ee murtaa'aadha. Namni akkuma sila jedhee yerootti dhalatu qaba. Yerootti immoo du'u immoo qaba yookaan yerootti du'u dhiisee yerootti addunyaa isaa physical world kanarraa yerootti deemu qaba. Of course dhanni inni kun immoo hin du'a jechuudha. Amantaan garaagaraa waan jedhu baay'ee isaa qaba. Isa keessa hin lixu. Garuu iddoo dhufee qaba namni addunyaa fuuraa keessa dhufee addunyaa fuuraatti deebi'a jechuudha. Lafa dhuftetti hafuurri keenya hin deebi'a. Dhanni keenya kun yeroodhaaf du'eetu tura. Ergasii booddee hafuurri keenya kun deebi'ee dhanna haaraa immoo uffatee dhanna suma kanarraa dhanna hin duune dhanna hin banne uffatee yeroon itti addunyaa biraa keessa immoo jiraatu yeroon immoo jira. Addunyaa meeqa akkas hin beektan hin beeku. Addunyaadhuma dhanni namaa keessa jiraatu garuu sadii hin beekan. Tokko isa kana lammaffaa immoo isa waggaa 1000 dhaqanii keessa jiraatanii macaafni qulqulluun waa'ee isa kanaa hin dubbata. Kiristoosii wajjin waggaa 1000 moo waan jedhamutu jira. Mootiin yeroo sana tokkuma duwwaa ta'a biyya lafaa irratti. Namooti hundumtuu immoo mootii tokko jalatu bulu. Mootummaan isaa immoo mootummaa qajeelummaati. Jal'inni, hanni, somni, walajjeesuun lolleetu keessa jiraatini. Nagaatti jechuudha biyyi lafaa guutummaan yeroo jalqabaatiif yeroo dhumaatiif waggaa 1000 yeroo isheen itti nagaatti jiraattu. Tokkummaadhaanis mootiidhuma tokko jala
addunyaa guutummaan yeroo seenitti bultu ta'a. Yeroo sana namooti dhanna haaraa uffatan jiru, namooti dhanna haaraa uffanne immoo jiru. Mootummaa sana keessa namoota hin beekneef baay'ee isinii galuu dhiisuu danda'a. Namooti isa baruu barbaadan garuu yoo jiraattanii isa kophaatti isin barsiisu natti tola. Inni addunyaa lammaffaadha jechuudha. Addunyaa sadaffaan immoo jira. Addunyaan amma argamu kun badee saayintistoonni baay'een iyyuu biyyi lafaa kun amma jirtuu fi samiin amma jiru kuni akka badu indikeeshinii agarsiisaa jiru. Hin badu jedhanii. So isaan kun yeroo lamaan isaanii badan, yeroo lamaan isaanii darbanii inni baduu hin dandeenye lafti haaraaniif samii haaraan deebi'eetu dhufa. Achi keessatti namooti hundumtuu immoo deebi'anii dhanna haaraa uffatanii dhanna du'uu hin dandeenye uffatanii deebi'anii addunyaa isaan keessa jiraatan addunyaan biraa immoo jira jechuudha. Inni egaa addunyaa isa bara baraan namni keessa jiraatu namni keessaa hin duune sanadha. So namni afoorri keenya tureera. Amma immoo dhanna keenya keessa jira. Maalii wajjin ta'e maayindiidhaa wajjin ta'ee jira. Deebi'ee immoo yerootti isaan kan hundumaatti adda bahee immoo afoorri kuni kophaa deebi'ee yeroo inni itti jiraatu jira. Ammas deebi'ee dhanna biraa yeroo inni itti qabaatee dhanna sana keessa immoo bara baraan yeroo inni itti jiraatu immoo hin jiraata jechuudha. Kanaaf eenyummaa keenya kanaa dhanna keenya isa murtaa'e kanaan isa gaafa dhalate qabuu fi isa gaafa du'u qabu kanaan inni gaa waggaa 70, waggaa 80, waggaa 100, waggaa 150, waggaa 150 ta'uu danda'a. Xinnoodha jechuudha kun baay'ee murtaa'aadha jechuudha, limiitiidha jechuudha kun. Kuni waan ati ittiin of ibsitu miti gaa. Amma badhaadhummaa yoo jettesi badhaadhummaan kee kuni waggaan isaa baay'ee muraasa. Miidhagina yoo jette miidhagina fuulaati taanaan miidhaginni kuni yeroon isaa baay'ee muraasa. Dhiibbaan ati qabdus ammaa yeroon isaa baay'ee muraasa. Of course legasiin kee lafarratti wanta inni taa'ee hojjetu jira. Wanti baay'een ati fiizikaal baadii kanaa wajjiniin walitti qabdee ana jettee inni ati mattu kuni umuriin isaa gabaabaa duwwaa si jalaa ta'a. Gabaabaa duwwaa si jalaa ta'a. Kanaafi isa daangaa hin qabne unlimited isa ta'e, unlimited life isa ta'e, yookaan immoo infinitive being isa ta'e namummaan keessun jiraachuu turre jira jechuudha. Kanaaf afuurri keessun jiraachuu turre jira, maayindiin keessun jiraachuu turre jira, spiriitiin keessun baadiin keessun jiraachuu turre jira. Sadanuu spirit, body and mind. Sadan isaanii sirriitti jiraachuu irra waan jiranii fi eenyummaa keessa ana jetti of ibsitu sana hundumaa akka isa zoonii 0 irraan geessuun barbaada. Akka isa dhabamsiiftee eenyummaa haaraa akkati biildii gootuun barbaada. Eenyummaa sadan isaanii tokko ta'anii walii wajjiniin tokkummaatti utuu gargar hin ba'in jiraatan, tokko caalee tokkotu gad hin qabamini sadan isaanii ga'ee hojii isaanii mul'isa. Afuurri waan fidu fidee, sammuu waan hojjetee, baadiin keenya waan hojjetanii sadan isaanii immoo tokko ta'anii tokkummaadhaanii biyya lafaa kanarratti dhiibbaa isaa yoo fidanii yeroo sanaati eenyummaa isaa afuuraa qabda, eenyummaa maayindiidhaa qabda, eenyummaa foonii qabda sababa ta'ee fi nama isa dhugaa dhagaati yeroo sana. Nama isa dhugaa taata, nama isa barabaraa taata yeroo sana. Nama isa barabaraa taata. Jireenyi kee itti fufachuudha. Akkuma addunyaa biraa keessaa dhuftee, addunyaa kana jiraattee, addunyaa sattaanutti dabartee, addunyaa sattaanutti dabartee jireenyi kee barabaraan jiraachuu waan danda'uu fi isa taatee, isa haaressitee, isatti conscious taatee, isatti aware taatee akkati jiraattuni si jajjabeessuu barbaada. Mee amma waanuma nama haasa'e kana suutannee keessa deemnee walii wajjiniin ilaaluu itti fufnaa. Na duukaa tura. Iri kan hundumaa ilaallee deemnee booddee isa nu keessatti waraabame, isa nurratti fe'ame sana of keessaa haqnee waan ta'uun nurra jiru eenyummaa keenya sahaaraadhaa fi amaloota isaa hundumaa ofitti feenee jireenya isa haaraa qabaannee addunyaa keenya kanarratti dhiibbaa finnaa jechuudha. Kanaafati nama kaleessaa nama dheengaddaa utuu hin taane nama haaraatu as ba'aa jira. Eenyummaa haaraadhaan, hubannaa guddaadhaan, beekumsa guddaadhaan awweer taatee, conscious taatee, jireenya kees jijjiirtee, addunyaa kanas jijjiiruudhaaf nama as ba'aa jiru, nama eegamaa turte sana waan taateef isarratti hojjenna. Kanaaf inni yeroon kee kun yeroo guddaa, yeroo gati jabeessa, yeroo dinqisiisaadha siin jedhe yeroo kee kanatti gammadi.